daldaltoonni haaroonni dhibbantaa 20 yookaan parsantii 20 ta'an akkuma jalqabaniin waggaa lamatti khasaaruu yookaan kufuu jira. Parsantiin 50 kan ta'u immoo waggaa 5 keessatti kufuu. Sababoonni daldalli kufuuf maal faadha? Akkam jirtan nagaa fayyaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Hundi keessanuu akkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Arraan tana sababoota daldalli kufuuf waliin ilaalla. Akkuma beekamu sababoonni daldalli tokko kufuuf sababoota garaagaraa baay'eetu jira. Isaan keessaa ammoo hanga takka laalla qabxiilee 4 halaallu ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti hanqina maallaqaatu jira, hanqina karoora qabaachuutu jira, fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Bal'inaan qabxiilee 4 halaallu ta'a. Gara tokkoffaatti ceenaa jechuudha. Tokkoffaan hanqina maallaqaa dhabuudha. Kana yeroo jennu dhaabbileen daldalaa hedduun yookaan daldaltoonni hedduun akkuma daldala jalqabanii daldala keessa seenaniin osoo gara bu'a qabeessummaatti hin deemin qabiinsa maallaqa isaanii yookaan wallaalummaa yookaan haala qabiinsa maallaqa isaanii irraa kan ka'e hanqinni fandii isaa mudata. Qabiinsa maallaqaa qofaa miti ammaas. Komaniidha akkuma addunyaattu daldala xixiqqaas ta'ee dhaabbilee daldala jalqaban sababoota hanqina maallaqa dhabuutiin qofan jechuudha. Sababa hanqinni maallaqaa osoo ati gara bu'aattiin tarkaanfatin si dhufuun daldalli kufuu danda'a jechuudha. Gara lammaffaatti hoggaa ceenu hanqina yookaan karoora daldalaa kan ifa ta'e qabaachuuti. Karoora daldalaa kan ifa ta'e qabaachuu dhabuun mul'ata ifa ta'e hin qabdu jechuudha. Eessaa kaatee eessa deemtaan beektu jechuudha dubbiin. Dorgomaa kee akkamitti xiinxaluu qabdaan as keessa hin jiru. Gabayaatam irrattiin oomisha kee dhiyeessuu qaba. Eenyuufin dhiyeessuu qabaa kan jiru waan ifa ta'e waan lafa keessa hin qabdu. Eenyu taarget kastamariin kiyya waan jettus waan lafa keessa hin qabdu jechuudha. So kanaaf karoora daldalaa ifa ta'e dhabuun wantoota daldala tokko kufaatiif saaxilan keessaa isa lammaffaa fi ijoodha. Inni sadaffaan bulchiinsa yookaan haala qabiinsa inventory yookaan meeshaa yookaan qabeenya dadhabaa ta'e jechuudha. Poor inventory management. Kuni maal fida? Daldalli tokko qabeenyi isaa osoo inni hin beekamne nyaadhamee akka dhumu godha jechuudha. So kanaaf maal si barbaachisa? Daily detail record. Guyyarraa haala qabiinsa meeshaalee teetii tan baatuu fi tan seentu. Akkasuma qabeenya maallaqaa kan ba'uu fi kan seenu sirritti qabuutu sirra jiraata jechuudha. Hanqinni qabiinsa meeshaatii fi maallaqaa maaliif si saaxila? Kufaatiidhaaf si saaxila jechuudha. Inni afraffaan fi handhumaa irraa fi fedhii maamilaa hubachuu dadhabuu fi jijjiirama gabayaa yeroo yeroodhaan dhufu waliin madaquu dadhabuu. Kana jechuun namni waa daldalu tokko rakkoon inni furuu qabu maalii, rakkoon ani furuu qabu maalii beekuu danda'u qaba. Fedhii maamilaa madditti lagattee yookaan haala jijjiirama gabayaa jirutti madaquu dadhabdee teeknooloojiidhaa fi haala ammayyaa amma deemu wajjin wal madaaltee yoo deemuu kan dandeenye taate kufaatiidhaaf saaxilamta jechuudha. Walumaa galatti yeroo baay'ee dhaabbileen daldalaa karoora gahaa dhabuu, maallaqa dhabuu fi hanqina qabiinsa meeshaa akkasuma fedhii maamilaa hubachuu dadhabuun wantoota ijoo nama daldalaa haarawaa tokko kufaatiif saaxiltu irraa takkaa jechuudha. Kaniin arraaf qabadee isinii dhufe kana fakkaata. Sagantaa itti aanu hanga walitti deebinu nagaan tura.